Esensial kan tempo kode. Masyaallah saya posisi pur gufa musi. Apa ilma amuratul kullu bom saya di sini. Akkam jirtu hordoftoota kee bakka jirteetti nakee keenya snaaquu echaarratti viidiyoo biraatti walitti deemnee jira. Viidiyoo kanatti akka bohaartan akka gammaddan abdii guddaan sirraa qaba. Namoonni chaanalii kana faana tatta yoo jiraattan subscribe gochuun dagatinaa mallattoo notification tuqaachuu barbaada. Yaada qabaattan koomentii barreessaa. Hagarumaatti nafaana tura. ايش تفوفي ميت امه؟ تفوفي Hasham ya matabe Hasham ya damaku Hasham ya nikise Mante mucaan? Hasham ya akan baden nufnef kibenan cesisu Ara kana namni si dhagaa gadi qabee? Akan baden nufnef kibenan cesisu Akano sentenye mata beko yadon kenante sisu Baj karena tumbe kam to me. Albati ada rau. ya dafatis faru benum puna katama hagaru Kau kisah? Kau kisah di sini apa? Ada di tadi. yadon kenante sisu Anna. Sagaleen kee baay'ee miidhaga. Baay'ee namatti tola. Jalqaba kasirraa barbaadu ani. Tasgabbaa'ee tasgabbaa'eeti. Sodaat. Mee Chris maal qaba yoo dhiiste namoota ola deeman namoota ganaa gara aartii albeemii siingilii aartii afaan oromoo keessatti gahee guddaa taphachuu danda'an akkamitti haamilee buusta keessatti namni akkamitti gara aartiitti dhufamu keessin qoosaa fiddee arrabsoo fiddee irra gashitee nama kana mooraalii irra deemaa jirta bor akkamitti namni kun jabaatee sirratee aartistii jabaa keenya ta'uu danda'atu turtu hundaafuu qusachaa aartistoota keenya qalama dibatanii raawwataniiru jechuudha. Mana rifeensaatii bahu qalama dibatanii bareedanii ba'aniiru jechuudha. Ma'uun rifeensaa akkas jira kanis xabattee gadhiiste. Rabboo hojii keessanii fakkennu. Manammoo nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Haa, sagakkee osoo hin jenne firaaran bidiini hindi isaaniitiif deessuuf jecha. Re'oo jillaa fi galee. Ammoo re'eetu nukka eebata jara naqara lukkuudha. Sila sagantamaa walitti sila nuti hiika horii jirra sila hiika gabaa wayii jirra gabaa re'eetiif gabaa lukkuu jirra sila yoo kun taru ililin har'a re'ee natti kaastanii jarana maal jettan bada jarana kaleen lukkuu har'a re'eetiif gabaa lukkuu tiruu akkanatti hin dararamne jarana nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam diin isaaniitiin Malatol gashateera malee kan. Baana bakka yookaan re'ee yookaan lukkuu naa qaraasiftu kottu qaraasisin baana. Kottu qaraasisi. Re'ee sanam. Guyyaa. Yaani walitti yaadachaanu guutuu waggaani guutuu waggaani. Tana nashiidaan ta'ammaa tana boote nammaa tanaa miti ta duraaniiti. Kanammaa bakkee moo malee? Lukkuu tanaaf ayyoon irraa qabdanuu yookaan gurraa birrii isinii kennina. Jettan mataa jalan lukkuun gadi hin callimneetu namma. Jettan amma. Garabbi lukkuun kun waan viidiyoo irra galtee fakkaatu. Waan jila irra gashan fakkaata maal sagalee isaa jira sagalee lukkuutu dhagahamaa jira. Waan maayik yookiin kaameraa moobaayilii majalilitti iyyaatu fakkaata. Itu bakkee dhagahama ta'e sagaleen fagoodhaa dhufuu fi sagaleen nama sana biraa dhufu adda adda ta'a. Fakkeenya namni ala taa'ee iyyee fi mana keessa taa'ee sagaleen tokko hin dhufu. Garuu sagaleen lukkuu kana waan namicha bira jiru fakkaatti. Yookiin isa bira teesseerti ta'a. Illi kiyya deemtii yoo fakkaatee bara. Manuma keessatti waan kana. Illi jaabara nama lukkuun oddoo tanaa. Lukkuu tana gadi qabaa jedhaanii abboon irraa. Jettan mata jedhana. Tokkoffaa ishee
Niyyuu namootni mana kiraa birrii kafalee akkanatti ni yine oddoo kana keessatti. Kittan mata yaran. Niyyuun barri mana kiraa birrii kafalee akkanatti naasoo yine oddoo kana keessatti akkasiin ammoo lubbuun nu jeetu kanatti. Kittan mata yaran lubbuun irraa gadi qaba. Niyyuu mana kiraa birrii hamma kana kafalee hamma keessatti ni yine sin tola teessuudha. Kan iyyuu qabu warra mana kiraa birrii guddaa kafalu jechuudha. Iyyaa baaba wanni seenaa ta'ee jira abbo. Lukkuu tana har'a yoo hin gurgurin har'a yoo kaayoo lukkuu tana hin gurgurin nutu mana kiraa gaddiisa. Maal jettan lukkuun abbootiin afaan akkanatti iyyaa oolu kun lukkuu inni maal ta'e inni sila ganama maal jala buutan lukkuu kana. Fanii gochuuf taala. Qornyaanni hin jiru. Kabaale sheeka roobe. Beektu baay'een keessan viidiyoon jalqabatti hin beekame amma gaa kiyu jechuun amma gaa Finfinnee Adaamaa Finfinneetti fakkaachuun amma gaa Baalee Roobeetti fakkaachuun sheekii jedhu sanadha. Sooshaal miidiyaarratti yeroo jalqabaa jecha kanaaf baay'ee beekame jechuun kun nama baay'ee fayyadamaa ture. Amma hunda akka wajjin laayivii galuu jalqabee kormaa wajjin reettotaa wajjin. Tiyyuu. Gootittii jaalala. Dhaqachi. Burqaa jaalalaaf kunuunsa. Isan si argadeen boqodde maashaallah ta'e kootii siif urgufa guuse. Isa dhugaa sii jedhe. Dhalachoo kootii kaasee seenaan amma irratti jiraadhee qixxaati jireenya koo keessa dhuftee kaaseetu qalama gurraachaan barreeffame. Inni kaan diimaadha kan jirti 50 miti. Baay'ees jaalladhanis natti mun barbaachisu rakkina qabu. Sin hubadha. Jecha kee irraa fuula keetu dubbata si. Fuulli kee irraa miira sirraa dubbata. Garuu isa keessaan ilaalan. Baay'ees jaalladha. Inni ulfaata jaalala ibsuun tiyyaa. Yeroo nas taa'ee ibsu salphaadhaan zaynatti. Ilaa akkuma kana nama keessaan bahu jaalalli. Ana amma dirqamaa nan baasan of keessaa kottu ba'i maal hojjettan keessaa jedheen jaalala kee of keessaa baasa tiyyoo kun. Hirku. Guyyaa gaafa bilbiltee guyyaa gaafa machooftee na arrabsitee yaadatta? Arrabsuu badaa yaadadha. Yeroo isa waan gaarii malee isa arrabsuu badaa yaadadha. Waan gaarii malee? Yaadattati. Guyyaa machooftee sana eessa turte? Machaayiman ture muka wayii jala dhaabadhe akkan sii bilbileera yaadadha. Muka guddaa tokko jala tirkadheeni. Muka hirkoo ta'e naa laata inni moo isa doo wayii dhaabadhee sii bilbilee. Qoosaattiin jiru hirku. Eessa turte galgala san? Galgala manumaan buleeka. Manumaan ture harmee ayyoo fayyee wajjin haasofne. Qaanoftu. Qaanoftu? Maalan godhe? Maalin godhetti as deebistee na gaafattaa hirku. Maal akka goote hin beektu? Isa machii taanaan dhiifama walii gooneerra hoo jedheen. Keessan deebi'amu. Guyyaa gaafa sana nati facaafattee sii biqileera. Guddifadhu. Maaliif na arrabsiista as biiroo koo biratti waamti maaf na arrabsiista? Maaltu biqile maaltu faca'ee maaltu ture yeroo waan faca'e iyyuu. Moo dhugaatii ishee irraa dhugee facaasetu biqile. Qoosaan jiru hirkoo dhugaa kun siin jechaa ture ati maal taate har'a maaltu akkas godhaa rasiini? Gamtaan dhufee waan hunduma isaa hunatti meeru. Maal? Baga gammadde hirkoo. Baga wajjin gammadne atis gahee gammadeetti jiru. Maal godha garuu wantichi? Maal irratti as deebistee na gaafattaa? Ansiin gaafadha malee. Durba moo dhiira garuu? Lilaalchifanne? Ani moo? Maarsiin jedhan? Ani moo? Gaafa godha hin ilaalla kan tiyyuu goo. Nis akka jedheen taa'aa ture. Ati kana nama namni eenyuun nama naa? Maal godhe natti miin jedhe maaltu teessa gamtaan maal godhe isa dhufe? Masaanuu koo naa fidee dhufe ka gooftaa. Maal godha masaanuu? Haadha manaa keetika. Si maanii si wajjin wal barsiise isa gamtaan? Mucaati jee sadii dura wajjin turte naa fidee dhufe. Mucaa kee garaatti baattee naa dhufte. Ahaa. Kanaaf naa bilbilaa ture inni sila. Dhiisi rakkina qabu. Wanta nu hojjechaa jiru beekaati haa qulqulleessan nufa rakkina qabu dhiisa. Tiyyuu koo dhiisatiin. Ittiin qabamin. Ani utuma danda'e humnaan ittiin danda'ee mucaa akkas bakkeetti godhadhu hin qabu. Dhiisati. Atuu yaada isaa qabaadhe kanaan dura sitti himu maaltu bakkeetti na geessa. Hammina gamtaatii biraan ga'an immoo dhiisi rakkina qabuuti. Anis akkasitti yaadeen ture. Gamtaa waan sobaa jiru natti fakkaatee ture. Garuu naa fidee dhufe. Ishee manaa fidee dhufe. Si galee kana caalaa yeroo si wajjin gubuun qabu hirkoo.
Waaqayyo mucaa keessiif haa guddisu. An jibba mucaa keessi hin qabu. Kana booda garuu kana biraan geenye. Keenyaa bayama. Ahaa, gamtaa amantaa naannaarii taati. Dhiisi wanti kun soba ta'uu mala. Dhiisi. Soba ta'uu mala. Nan ba'a garuu. Biraan ga'a miila kootti na guftammoo. Ayi waaqo. Dhugaa itus lamaan keessan jiraanne ma kana miidhagaa garuu hirkoon. Siitkoomii keessan kun. Ani mana rakkee sin tuffadhu, mana barsoo sin tuffadhu, dallaa jala faa taa'ee tananii waa'ee quuqama Oromoo kana nanaasaa ijoolleen moobaalii tachiidhaan waraabanii onlaayinii irra gadhiisan. Nuyiyyuu isa arginee waa'ee keessan hojjennee mitiiree jalqaba. Manni Taaddaleen immoo obboleessan argadhe jedhee Taaddalee Gammachuu immoo irraa jalatti suufii uffisee uwwisiisee natti uffise. Amma immoo mana argattanii jedhu dhugaadhaa? Adda Adaanechi mana kutaa sadii ilaalaatteetti mana kutaa sadii immoo gahaa miti lagiseedhaan malee kiftatii manaatu uummanni dadhabaa ta'ee kuni wantoota gabba'u miti lagiseedhaaf immoo maaqabiidhaaf jette. Garuu argattanii adda Adaanechiin qaamaan deemtanii argattanii wal argitanii waliin dubbattaniitu? Adda Adaanechi dunan jalmasa arbanyoota duriitii fi taphataa jiru fuulduraan. Utuun achi garagalee taphataa jiru maal akkuma isin argitanii viidiyoo walitti na aggaachaa malee ani isheetu na duuba jira. Jaarsi garuu gammachaa ta'u maal ta'u wanta inni gaafatu wanta jaarsi deebisu waliin ilaallatu. Yoo inni waa'ee mana gaate Taaddalee wayyaanaa kennadha. Yoo inni ayi faasiri. Dhimma dubartoota abbaa taati haagana dhimma seeraatu na duuba jireen argine. Achi dhufani. Yoo fuudhee waliin nu fuudhe. Manicha deemtanii ilaaltanii? Keessan jira iyyuu amma keessa kee jira. Waaw kutaa sadii qaba. Keessa jira. Baalaan hindi manni taala badaa'uu amma kanatti miti. Keessummaan natti dhufuu jira. Badaa amma kanatti miti. Elaa jaarsaa beekadha. Viidiyoo laallachuun jira iddoo viidiyoo galfatanii. Iddoo humti taa'ee keessummaan nama dubbisu jira. Iddoo viidiyoo galchatan TV yaadaniiti. Iddoo viidiyoo galchatan TV. Waaqayyoon na guddiseera nama xinnoo dhaareeyanii ministeeronni. Dhugaadha. Eessa gattaa'u. Ishoo ayyee. Ministeeritiin dhufu eessarra gattaa'u. Nama xinnaadha nama guddaadha malee. Garuu kana dura kana argattanii baay'ee namatti tola. Gammachuu akkamiitu isinitti dhaga'ame? Laat maqaa abbaa ilmaa fuula qulqulluu gooftaa Yesuusiin egaa ani egaa dhugaanuma taanaanii dogoggorri immoo yaa lolaa boombaa jala iyyuu arga jedhee waan yaadeen qabu sammuu kottis kana yaadeen qabu xinnoo duuti haadha manaas na joonjesseera abbaa ijoollee 8 fi ijoollee kana guddisuun na joonjesseera baay'ees immoo Ormeedaatti dadhabee xoorataa gosa dhabee waggaa 16 dirree waraanaatti guggubadhee iddoo 5 xiyyiitiidhaan rukutamee Chame baay'ee. Waliin kanaan dura barsiisuuf Chame baay'ee amma yoomittan kana tasa qaayyaa gooftaati gaa wayinnaa fudhadhu wayinnaa faradii wayinnatti faradii jedhee Gabreelii kadhadheermanii haasaa kana jamman. Amma sinii faradeera waan gaarii. Galanni bulbinni jaabata ulaa ol ka'eennaa badha. Ayyee tole mana kana meeshaa sinii guutanii? Meeshaa dhumti guute iyyuu hin jiru ganaadha. Egaa rabbitti tolu waan isaan beeku dhufanii na hubatu ta'ee hin beeku. Nama deeqoonatti ta'ee akka magaalaa Naqamteetti keeyyaatan jaraajaruun ni natti bitaachee akka gowwaan harka marattee ta'a. Baga gammaddanii obbo Eebbaa. Ishii gammachuun isin biraan deemuun obboleessa kiyya. Obbo Eebbaa lamii. Beet waa'ee keessanii yeroo jalqabaa fi bokkuu maltiimiidiyaa qaanqee shoo irratti dhiyaatanii asirratti ergasii namooti baay'ee gargaarsa argatanii yeroo ammoo mana kantiibaa bulchiinsa kantiibaa magaalaa Finfinnee adda Adaanechi Abeebee mana laatteettii fi jaarsa baay'ee nama toludha dandeettii guddaa qabudha waraana keessa ture waan baay'ee dabarsee. Hordoftoota kiyyaa viidiyoo itti qaadhe kana fakkaata akkatti bohaartan abbii guddaa asirraa qabaa namoonni chaanalii kana faara taataa yoo jiraattan hin jirtaniif malee yoo jiraattan subscribe godha. Yaada qabaattan komentii barreessaa yeroo biraa viidiyoo biraatiin gootti deebinutti nagaan tura.